sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Nooru akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo qophii keenya caamsaa 31 qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenyaarraan Shawaa Kaabaa Darraatti dhimma daddabarsa meeshaa waraanaa wajjin wal qabatee lubbuun namaa darbu. Hiriira nagaa barsiisonni naannoo Amaaraa guyyaa har'aa gaggeessan. Baqattootni Itoophiyaa Yemen irraa gara Itoophiyaatti deebi'aa jiraachuu. Dhimma sabboonummaa Amaaraa fi ijaarsa biyyaa irratti sagantaa keenya kutaa lammataa. Odeessaalee gaggabaaboo waliin isin biraan geenya. Ani Galaanaa Balay nu waliin turaan isiniin jedha. Barsiisonni naannoo Amaaraa keessa jiraatan mindaa fi faayidaaleen barsiisotaaf malan nuuf kabajaman jechuun hiriira ba'uun gaafatan. Dura ta'an waldaa barsiisota magaalaa Bahar Dar obbo Ameshaa Yela gaaffilee ijoo hiriiraaf isaan baasan akkasittiin nutti himan. Guyyaa irraa hiriira nagaa kana kan adeemsisuu dandeenyee fi kanaan dura yeroo garaagaraatti gaaffiiwwan mindaa fi faayidaalee dhiyeessinus deebii waan hin arganneef hiriirri nagaa kun godinaalee Amaaraa 15 keessatti gaggeeffamaa jira. Gaaffiin keenya sadarkaa federaalaattis kan dhiyaatan kan guddinaa sadarkaa waliin wal qabate faayidaalee waggaa lamaan argannuu fi kanneen kana fakkaatan akkasumas kaffaltii mindaa naannolee kaan waliin wal bira gaafa qabnus naannoon Amaaraa miidhamaadha. Gaaffii barsiisonni kun kaasan keessaa kan biraan bilisummaa hojiiti. Manneen barnootaa keenyaa dhiibbaa siyaasaa keessa jiru. Misooma biyyaaf qaamni gahee olaanaa taphatu kun giddu galeessummaa siyaasaan miidhamaa jira. Barsiisonni bilisummaan barsiisuu danda'uu qabu. Hoogganaan waajjira barnootaa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaala sadarkaa naannootti dhimmoota jiran deebisuun jalqabameera. Barsiisonni kumoota 10 lakkaaman lafa mana itti ijaarratan argataniiru jedhan. Mootummoonni fi aangawoonni Yemen seera godaantummaa biyya isaanii daran jabeessuun godaantota heddumminaan hidhuutti jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbati godaantotaa idil addunyaa IOM godaantota lammii Itoophiyaa Yemen keessatti hidhamanii jiran jalqaba torban kanaarraa eegalee gara biyyaatti deebisuu eegalaniiru. Qondaalli IOM damee Yemen Oliiviyaa Hidaan godaantonni hedduun buufataalee sadiitti hidhamanii akka jiran ibsaniiru. And the people that they're rounding up and detaining were mostly young Ethiopian men. Godaantonni heddumminaan hidhaa jiran dargaggoota lammii Itoophiyaa ta'anidha. Dirree kubbaa miilaa lamaa fi wiirtuu waraanaa tokko keessatti hidhamanii jiru. Buufataaleen kun namni kan keessa turuu qabu miti. Bishaan dhugaatii, tajaajila fayyaa, nyaataa fi tajaajila qulqullinaa hin qabu. Furmaata yeroo gabaabaaf akka ta'uuf waayilota keenyaa waliin tajaajiloota kana kennuu eegalleerra. Yeroo dheeraaf furmaata akka ta'uuf kan gochuu dandeenyu garuu gara manaatti akka deebi'an isaan gargaarudha. Kun immoo amma eegaleera. Kana irratti ejjennoon dhaabbata keenyaa nama tokko gara biyyaatti kan deebisnu fedhii isaatiin qofa. Yeroo ammaatti namoonni 2300 ol gara manaatti deebi'uuf qophaa'uu ta'uu isaanii ibsaniiru. Akka karoora dhaabbatichaatti guyyaatti balaliinsa 2 yookaan 3 guyyoota 8 haga 9 dhufan gidduutti godaantota hunda gara biyyaatti deebisuu ture. Haa ta'u malee buufata xayyaaraa Adan Yemen keessa jiru ka bulchitu United Arab Emirates torbanitti balaliinsa tokko qofa yoo yaada jedhu waan dhiyeessiteef yeroon kun dheerachuu malaa jedhameera. Kunis yaaddoo akka ta'e ibsu. We don't want this return process to take so long because of the Adeemsi kun yeroo dheeraa akka fudhatu hin barbaannu. Sababiin isaa haalli godaantonni kun keessa jiran yaaddeessaadha. Rakkoon inni guddaa namootni isaan eegan loltoota ta'uu isaaniiti. Sadeemii Adan keessatti warra hidhaman daawwachuuf yeroon dhaqetti rasaasni irra deddeebiin yeroo dhukaafamu dhageera. Namootni 2 rasaasaan dhaamanii tokko qaamni isaa hojiin ala yookaan paralaayis ta'uu isaa gabaasni nu geera. Godaantonni kun karaa adda addaa mirgi namummaan isaanii sarbamaa jira. Kana irratti immoo sababa dhibee haqqee fi garaa kaasaatiin lammiileen 14 lubbuu isaanii dhabaniiru. Kanaaf adeemsi kun yeroo dheeraa yoo fudhate haalli jirus hammaachaa deemuu ni danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya yeroon kan odeessaalee gaggabaabooti Irbaa Gammachuu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jallisii ammayyaa irratti barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman 12,000 hirmaachisuun eegalamuufi piroojeektiin dargaggootaaf carraa hojii uumaa jedhame birrii biiliyoona 6 akka hojjetamu FBCtu gabaase. Waraana hidhattoota Islaamic State irratti labsameen Iraaqii fi Siiriyaatti namoonni nagaa 1,000 lubbuu dhabuun himame. Gartuun dhimmicha hordofu United Kingdom keessa maaddeeffate garuu waggoota 5 darban namoonni 13,000tti dhiyaatan gaaga'amuu ibsee jira. Prezidaantiin Ameerikaa Donald Trump alergii Meeksikoo hundarratti taariifa harka 5 dabalani. Prezidaantiin Meeksikoo dhimmi godaansaan wal qabatu biyya isaanii doorsifamuu akka hin qabne dubbatanii jiru. Firiin filannoo prezidaantummaa Maalaawii saamicha guyyaati jechuun hoogganaan paartii mormituu biyyattii dubbataniin Piiter Mutaarikaan sagalee harka 38 argachuudhaan injifachuutu ibsamee ture. Burundiin hariiroo dhaabbata biyyoota gamtoomanii wajjiniin qabdu akka dhaabdu beeksiftee jirti. Yaa'in mana maree tasgabbii dhaabbatichaa dhimma biyyattii irratti mari'achuudhaaf ture yeroo biraatti dabarfamuu Ajaans Firaans Pireestu gabaase. Jeneraalli humna waraanaa Paakistaan icciitii biyyattii basaasee jedhamee umurii guutuu akka hidhamu itti murtaa'ee jira. Odeeffannoo icciitii dhaabbilee biyyoota biroof dabarsuun himatamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadheessan kana galaana. Ayyee hirphaa yeroo gaarii. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti kaleessa dhukaasa qaamota hidhatanii fi poolisii gidduutti banameen lubbuun nama tokko darbe. Dhukaasi kan baname meeshaa waraanaa seeraan alaa yommuu daddabarsan akka ta'e aangawoonni ibsaniiru. Sochiin kun gaaffii mirgi keenya haa kabajamu jedhu dawoo godhatee ka'uusaa bulchaan aanaa Darraa obbo Gabayyoo Habtee BBCtti akkasiin himan. Qacarrii wajjin wal qabatee kan isaan hawaasa ture ijoolleen keenya afaan ofiitiin barattee jirti. Garuu baasee dorgomtee galuuf rakkachaa jirra. Dhimma kana garuu isaan akka ilaalchallee federeeshiniin akka isaan ibsituu qabutti maanninnet kabar federaa amaaraa maanninnet asmallash komitee jedhamee komiteen dhaabbatanii kan socho'aa turan jarri kun ka'umsa irratti. Kanaaf isa sanii akka hawaasni illee isaaf falmaa jiranitti fakkeessuun faana hiriiroon sun mul'achaa ture. Isaan sun gaaffii kana deebisuuf jedhanii kan isaan qaamni adda addaa hawaasa mootummaa irraa adda baasuuf deemuun hojiileen misoomaa adda wal qabatan akka dhaabbatan haga gochuutti itti deemamaa ture jechuudha. Kanumaaf amma uummanni bal'aan isaa osoo hin beekin akka midhaan amantaa jedhuun wal obsaa wal gorsaa marii adda addaatiin itti fufamaa ture. Cabseetuma sanumatu dagaagaa dhufe ammarratti. Aga fottoquutti illee waan fakkaatu amaara waan ta'eef naannoo amaaraatti illee deemuu qabna waan jedhutti akka fakkaatutti illee ka'aa ture amma aga ammaatti jechuudha. Sochiidhuma qaamota muraasaa ture akka olii galaa akka fakkaatuuf gochaa jiru. Gaafa kun hawaasaan hubatamaa deemu jarri rakkoo nageenya uumuutti haalitti socho'an waan mallattoowwan adda addaa wantoonni agarsiisan turaniiru jechuudha. Kan isaanii qaamota jaarsolii isaanii wajjin illee mari'atamee gidduu kana qaamni hidhatee socho'u biyya mootummaan bulchuu keessa jiraachuus hin qabu waan ta'eef inni gadi bu'amee sirreeffama. Haalli har'a jiru miira hawaasaa waliin marii hawaasa waliin taasifameen tasgabbaa ta'uu isaa jiraattonni BBC. Sagantaa keenya sabboonummaa Amaaraaf ijaarsa biyyaa jedhu irratti har'a yaada Profeesar Isqeel Gabbisaa qabannee dhiyaanneerra. Yaadi isaanii kunooti. Sabboonummaan Amaaraa jechuun sabboonummaa nama Itoophiyaati jechuudha. Afaan Amaaraati hundeen isaa aadaa Amaaraati kan calaqqisu kan biraas hin jirutti ilaalama ture. Bara darban 26 darban sana keessatti garuu tokkoffaa olaantummaan aadaa Amaaraa akka Itoophiyaatti calaqqisaa kan ture suni akka durii olaantummaa hin qabu ture. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiranii aadaa mataa isaanii, seenaa mataa isaanii tokko tokkoon calaqqifatanii sabboonummaan isaan duris qabanii ciccimee gaafa dhufu akka kanaan dura Amaarri wanti jedhan iyyuu hin jiru. Wanti jiru Itoophiyaawummaa duwwaadha kan jechaa turanii harkatti waan xixinnaataa dhufe sabboonummaan sabaaf sablammootaa gurguddataa waan dhufee fi
ergi kun ta'uun isaa hin oolle garuma sabboonummaa Amaaraatti deebinee Amaarri hin jiru jedhamee dubbatamaa ture sun akka jirutti mul'atee fudhatame. Sababii kanaatiif akka sabboonummaatti geeddarra kan jechuudhaan waan fudhatamedha. Adeemsi isaa kanadha. Har'a akkamitti ilaalama waan jette garuu sabboonummaa Amaaraa kun ergi fudhataniitii booda deebisanii biyya Itoophiyaa irratti haguuguudhaaf kan deeman fakkaata. Maaliif lafa keenya deeffannaadha kan isaan jedhani. Lafa dur qabnu tun ta'in lafa keenya deeffannaa uummata kan biraatu nurraatii fudhate. Saboonni adda addaas immoo nurraatii haqamanii fi warri ortodoksiidhaan bulanii Oromoo yoo ta'ani Amaara duriiti malee isaanii Oromoo yoo miti isaanii hin deeffannaa kan jedhu akka Amaarummaa sana babal'isuudhaaf bifa haaraadhaan babal'isuudhaaf akka fe'etti kan inni natti mul'atu yeroo ammaa keessatti. Kan Itoophiyummaa eegus Amaarumadha kan jedhutti galateeffama. Garaagarummaan sabboonummaa Amaaraa fi Itoophiyaawwinnati yaada jedhu gidduu jiru maayinni? Itoophiyaawwinnatiin akka nuyi beeknutti eenyummaa miti. Inni lammummaadha. Waan seeraan namaa kennamudha jechuun namni biyya Itoophiyaa keessatti dhalatee mirgoota seeraan kennaman kan namaa kennamudha. Sabboonummaan garuu aadaarraa dhufa. Aadaa gaafa jedhu achi keessa akkaataa namni itti guddatu jira, afaan jira, amantiin illee jira. Isa kanatu eenyummaa namaa kenna. Eenyummaan waa'ee seeraan kennamu sun ta'in waan keessatti guddatan, waan keessatti of baran, isa booddee sammuu ofiitiin waan fudhatanidha. Eenyummaan namaa garaagarummaan isa kanatti fakkaatu. Egaa Oromoon sabboonummaa mataasaa qabaa. Sabaaf sablammoonni hundi isaanii yaadni sabboonummaa jedhu inuma jira isaaniifis kan ta'u. Garuu amma namoonni baay'een sabboonummaan Amaaraa bifa kanaan dura turerraa bifa jijjiirratee jabaachaa dhufuun isaa akka waan yaaddoo biyyaaf yaaddoo ta'etti kaasu. Ofii garaagarummaan umti sabboonummaa fakkeenyaaf sabboonummaa Oromoo fi sabboonummaa Amaaraa gidduu jiru maaliif addatti sabboonummaan Amaaraa biyyaaf yaaddoo akka ta'etti fudhatame? Yaada amma jettirraa sabboonummaan Amaaraa jabaachaa dhufee isa jettirraati yoo kaane akka yaada kootti hedduu jabaachaa hin dhufne. Akka kanaan duraatti jiraachuudhaaf waan hin dandeenyee fi Amaara wanti jedhamu sabbii hin jiru kan jedhamtu dirqamanii fi filannoo dhabuudhaaniti fudhatan. Garuu ergi isaan Amaarummaa sanas fudhatanii sabboonummaa Amaaraa kanas fudhachuudhaaf ergi isaan murteessanii booda naannoodhuma Amaaraa keessatti aga'uu miliyoonii 8 kan ta'u, Qimaanti miliyoonii 3 kan ta'u, Oromoo miliyoonii 4 kan ta'u nuyi Amaara miti jedhan. Sababii kanaaf jabaataa dhufuun ta'in dirqamatu yeroo kanaan isaan geessee sababii kanaatiif akka nama frustrated ta'etti socho'aa jiru malee jabina irraatii ka'aa jiru miti jechuudha. Sabboonummaa Amaaraaf Oromoo gidduu maaltu jira yoo jenne kan Oromoo yeroo dheeraa keessa bilchaatee dhufe waan ofitti amane uummanni Oromoo tokko waan ta'eef ofitti amanee socho'aa jirudha. Kan inni socho'aa jirus immoo waan narraa fudhatame. Afaan narraa fudhatame, aadaa narraa fudhatame, lafa narraa fudhatame, ofiin of bulchuu narraa fudhatame, mirga narraa fudhatame kabachiifadha jedha malee itti darbeetanii kan biraarraa saamaa jechaa hin jiru. Kan Amaaraa ofirratti xiqqaataa waan dhufeefi asitti jabeessinee humnaanii qawweedhaanii namas ajjeefnee galaafannee babal'ifannaa kan keenya deeffannaa jedha. Kan Oromoo mirga isaa eegsifachuudhaaf. Kan Amaaraa waan nama kan uummanni kan biraa qabu irraa fudhachuudhaaf akka imperialismiiti expansionist nationalismidha jechuudha. Kanadha garaagarummaan kan jiru. Hoogganaan waajjira dhaaba ABN kata'an obbo Ballataa Kaasaa sodaa namni sabboonummaa Amaaraa amma dagaagaa jirurraa qabu ilaalchisee yaadni nuu kennan kunoo. Kaleessas Amaarri sadarkaa aadaa isaatti, amantaa isaatiif, eenyummaa isaatti guddatee hin beeku. Himata turretti dhiyaate malee. Haala amma jiruun sabboonummaan Amaaraa adeemaa jiru kan nutis itti jirru qabsoo jiraachuuti malee waan biraa miti. Naannoo isaan alatti Amaarri miliyoona 20 ta'u naannolee biroo keessatti bakka bu'ummaa malee jiraachaa jira. Amma kan qabsaa'aa jirru kanneen biroo wajjiniin walqixa ta'ee mirgi isaa eegamee jiraachuudha malee kaleessa hunda caalee hin jiraanne. Borus hunda caalee jiraachuuf akka ta'etti wanti haasa'amu uummata birrachiisuudhaaf adeemsa deemamudha jennee amanna.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya caamsaa 31 kanuma hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Qophii kana akka qopheessite Firaafolii Dhugaa Isaatii tooraan immoo kan isin biraan gahaa ture ani Galaanaa Balaa sanbataaf dilbata miidhagaa qabaadha. Horaa bula.